qarqara mirgaatti irraan yookaan gama Antoon Dos Santos kan deemaatiin ture. Fakkiyaaf taphattoota irratti illee gaafa laalte qarqara mirgaatiin kubbaawwan gara United gara fuulduraatti deemanii garee faallaa goolii garee faallaatti gaafa isaan deeman kubbaawwan qarqara isaatti irraan deeman. Jadon Sanchoon taphoota lamaan darbanii United fooyyee haa ta'u malee qarqara bitaa sanarraatiin gama Jadon Sanchootiin kubbaawwan deeman turan. Akka Antoon Dos Santos miti turre. Osoo taphataan akkasii gama saniin jiraate. Dhiibbaan Manchester United kilaboota faallaa irratti uumuu danda'u kana ol ta'uu danda'a. Qabxiin kilabichi galmeessu kana ol ta'uu danda'a. Amma tooftaa dhiyeenya kana jiruu fi gaafa fargiin faanti garichatti fayyadamaatiin turan taphattoonni kanneen akka Naani Valenciaan faanti qarqara gara fuulduraatti ittiin deemaniitiin taphatan kanaan Manchester United Liverpool waggoota darbanii Trent Alexander-Arnold fi Robertsoniin dhiibbaa gamaa fi gamanaan geessaatiin ture san kan inni fakkaatu kan Manchester United dhiibbaa fargiidhaan leenji'aatiin ture Naani fi Valencia fayyadamee gita saniin amma Anthony Dos Santos biratti osoo taphataa akka Anthony Dos Santos dhiibbaa uumee gama bitaa sanirraan deemuu danda'u jiraate Teenaag waan barbaadan waan deeggartoonni kilabichaa barbaadan qabxii gadaa milkii kilabicha irraa fagaate san deebisuudhaaf waan yerootti fudhatuun fakkaatu Dos Santos garuu dhuguma afaan guunnee kan dubbannu leegichatti madaquun ittiin ulfaanne. Yen tapha kaleessaatiin boqonnaa dura kilaba jabaa akkasii irratti carraawwan jajjaboo sadii argattee itti fayyadamne yoo ta'e baay'ee ulfaataadha jedhaniitu Erik ten Hag boqonnaa dura goolii galchuu qabnaa yoo jedhetti kan isaan jiranii Bruno Fernandes yaaduma kanadha kan qooddatee taaktikni Graham Potterii fi Erik ten Hag jalqabbiin isaanii gola darbuyyuu malee xumura isaanii goolii tokko gaxaan xumurameeti jira. Amma kilaboonni kunneen lamaan Chelsea Graham Potter jalatti akkamiin fooyyee Manchester United immoo Erik ten Hag jalatti akkamiin fooyyee jennee tutaa ilaallu. Fakkiin Chelsea irraa eegallu. Chelsea Graham Potter jalatti eeyyan Thomas Tuchel booda erga gara Stamford Bridge dhufanii fooyyeensa agarsaa jira. Kanaaf mootii ragaan tapha tokko illee mo'atamne. Emelati kan isaan jiran namoonni tokko tokko kan isaan kaasan Chelsea nagoonaatti hin qoramne hagaan tapha kanaatti namoota sana jedhan keessaa tokko nama. Ani garuu Chelsea akkaan qoramullee haa baatu malee kilaboota inni ittiin qorame keessaa Champions League Europa kaasuu danda'a. AC Milan Stamford Bridge'tti akkasumas San Sirotti mo'ateetu deebi'ee jira. Kilaba jabaa AC Milan bara darbe Champions Serie Italy akkasumallee bara kana mootii ga'umsi irratti argamu akkuma waliin beeknudha. Tarii AC Milan jala Fikayo Tomoriin deeqa 18 farda tapha deebitiin dirree dhaabee jira kaardii diimaadhaanii kunneen sababa ta'uu danda'a garuu kun qaama kubbaa miilaati. Kilaboota akka AC Milan irraa qabxii argattee deebi'uun tapha dhaqaaf galaatiin qabxii jaa kilaba kanarraa argachuun tarii jijjiiramni Chelsea keessa jiraachuudhaaf ani akka sababaatti Chelsea ammati fooyya'aatiin akka jiru yookaan immoo hin qoramne yaadu san guutummaatti kan itti namanu qaba kooti. Maaf seete garmish amma Manchester United tapha kaleessaatiin hanga daqiiqaa xumuraatti falmatee qabxii sadii Chelsea qabatee ba'uudhaaf ture harka buufateetiin jira. Oonyu kilabichi Manchester United. Chelsea kana dura egaa Graham Potter kilabichatti dhufaniin booda gita saniin kilaboota top 6 ta'an wajjin morkiin taa'isaatiin ture jira hin jiru. Kilaboonni wajjin taphachaatiin ture. Kilaboonni liigicha keessa jiran sadarkaa gadii irra keessa jiran laafaa jechuu kiyyaa mooti. Tooftan taphaa leenjistoonni kilaboota top 6 qabataniitiin jiran kunneen qabatanii gara dirreetti ittiin seenanii fi leenjistoonni biroo qabataniitiin deebifanillee amma ga'umsa leenjisaa kanaa kan madaaludha jechuudha. Haalli ittiin isaan mataan isaanii kaleessa ten Hag qolatan tooftaa taphaa isaanii ittiin dhiyaatan san qolatan haalli Kovacic gara dirreetti ittiin seene tooftaa wal morkiirra jira jechuudha. Tooftaa leenjistoonni kennaniif kana taphattoonni dirree keessatti apply kan godhan yookaan immoo kan raawwatan jechuudha. Kunneen hundi deemee isaan irratti wantoota akkanaa kan akka galmaan ta'uu danda'a. Deemee amma Graham Potter faallaa Guardiola ta'uudhaan osoo morkatanii wantoota wal fakkaataa kana galmeessanii gara fuulduraatti ta'uudha mala dhagarre irra geenna waan ta'eef gaafsu dubbannaa Klopp wajjin Arteta wajjin leenjistoota biroo Conte wajjin wantoota akkanaa kan arginu yoo ta'e Conte wajjin Thomas Tuchel gara challengeisaatiin qabxiin isaan argatan ni jira. Gita isaaniitiin garuu Graham Potter dur Brighton keessa kan isaan turanii osoo kilaboota jaboo biroo faana taphatanii gaafas akkas ta'e wantoota kana kaasuudha dandeenya deemee garuu kabajni maraaf kreditii malaaf Chelsea sanan jedhanis sarara fuulduraa irratti taphataa sarara fuulduraa maleedha kan isaan taphataatiin jiran Aubameyang haalli inni irra ture afaan guuttee Aubameyang durii san jechuun dandeessu Sterling mataan isaa Manchester City keessa haalli inni ittiin gaggeeffame inumayyuu osoo Thomas Tuchel ta'uu baatee Graham Potter ta'ee garicha keessa kan jiran Romelu Lukaku Timo Werner gadi lakkisan turan isaan. Taphattoota kanneen ga'umsa isaanii baasanii itti fayyadamuu danda'u. Mason Mount mataa isaa akkatti isaan ittiin baasan dhiyeenya kana jechuudha. Gara ga'umsaatti akka deemu kan isaan itti taasisan onyuudha Graham Potteridha. Kanaafuu wantoota gaarii fuulduratti nu agarsiisuu danda'u ammattiin garuu qormaata jabaa mudate jala dandamatanii osoo baanii tapha kaleessaa san irraa qabxii sada murteessaa san qabatanii osoo baanii anaaf tarkaanfii tokko fuulduratti
qormaata isaanii kana baataatiin jiru jedhee nan dubbadha garuu murkiin isaan kana booda taasisan eegama jechuudha. Guutumatti qoramanii jiru yaada dhuun qabuunis eeyyeen akkuma kaas kilaboon jajjaboo leegichaa jiru amma Arsenal jira City jira Liverpool is gaarii ta'uu haa baatu iyyuu malee kilaba jajjaboo wajjin ammas kilaba harka kennatu miti jechuun hin danda'amu waan ta'eedhaaf gara fuuldura caalaatti qorumsoota kana gaafa darban Grand Potteriif kaasuu danda'e haa ta'uti garuu ammas taanan Grand Potter jijjiirama Chelsea keessa fiduu isaaniitii fi qabxii nagaanaatti isaan galmeessan tapha tokkicha osoo mo'atamin imaluun isaanii mataan isaanii jibana guddaadha. Premier League England keessa kilabiin kamiyyuu kilabin salphaadhaatti kaastu hin jiru kilabin hundumtuu cimaadha. Fakkeenyaaf Champions League Awurooppaa gaafa kaastu Dynamo Zagreb ni mo'atame kan eegale Chelsea Thomas Tuchel jalatti ari'atamu isaanii sababa kan ta'e sanadha garuu erga sanaa taphoota Champions League hundumaa mo'atamtooti kan isaan jiran kanaaf isaan jalatti jijjiiramni akka jiruuf kun ragaa ta'uudha kan danda'u sarara fuulduratti tarii amma Pierre-Emerick Aubameyang isa Arsenal keessa beekamu akkasumallee erga amajjii darbe gara Barcelona imalee ga'umsa sanarratti argama gaafettu gaafii biraatii kan inni ta'u eeyyen ga'umsa irratti argamu garuu taphattoonni akka Raheem Sterling faanis aga sana City keessa taphataa beekamu sanaa miti adeemsa garuu taphattoota kanneen gara ga'umsaanitti deebisaatiin kilabicha illee gara fooyyeensaatti fidaatiin akka jiran kun ragaa ta'uudha kan danda'u Chelsea irratti wanti dabartoo hin jiraanne Old Trafford imallu Erik ten Hag jalatti United jijjiirama kam keessatti argamaa akka jiru akkaasu. Manchester United qabxiin inni galmeesse sarkaan amma irratti hin jiru injifannoon inni galmeessaatiin ture ten Hag hangam garicha akka jiraatiin jiran wantoota agarsiisan keessaa tokkodha. Dhimma Manchester United wajjin wal qabatee jijjiiraa ganna darbeetiin maqaan kilabichaa taphattoota hedduu wajjin kaa'ate kan inni ture dhimmi De Jong osoo hin xumuramin hafeetiin jira kun deeggartoonni illee waa'ee kilaba kanaa irra deebiidhaan akka kaasan wantoota isan keessaa tokkodha. Dhimmi biraa dhimma Cristiano Ronaldo ta'e Girmesh Ronaldoon Old Trafford ni galakkisaa hin galakkisu karoora kiyya keessa jira hin jiru gara Chelsea deema ndeemu kun hin barbaadu hundi kilaboota garaagaraa wajjin wantoonni akkanaa kaa'ate kan isaan turan si galee dhimmi Ronaldo ammattiin waa'ee jalqabii Manchester United akka kaasunuuf wantoota nu taasisan keessaa tokko waan ta'eefani kanan kanasiif kaasu Ten Hag maal jechaati kan isaan turanii karoora kiyya keessa ture na barbaachisa jedhanii gurbaa kana ga'umsa bara dorgommichaatti hin eegaleen Ronaldoon gita ga'umsa durii sanirra jiraachuu haa baatu malee jijjiirsanii gara direessisaa isa cinaa dhaabbataa akka inni hin qeeqamne taasisaati kan isaan turan waan jabaa hojjechaati kan isaan turanii eega taphoota lama walitti aansaniitiin mo'atamaniin booda garuu gara injifannootti dhufanii taphattoota itti fayyadaman adda baasataati kan isaan dhufanii sararratti isaarratti hojii jabaa isaan hojjetan keessaa Harry Maguire gara teessoo jiratti gadi buusuun isaanii amma qindoomina Martinez fi Varaan wajjin qindeessaatiin jiran kun dihaan illee ofitti amanee goolii keessaa akka dhaabbatu taasisaniitiin jiru. Waa tokko sarara fuulduraatti ammallee hanqina qabaachuu danda'u taphattoonni kanneen akka Martial ga'umsa isaanii qaban sana baasanii itti fayyadamuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a garuu Ten Hag best 11 taphattoota 11 itti fayyadaman yeroo adda itti baafataatiin jiranii fi qabxii kilabichi barbaadullee kan itti argataatiin jiran jechuun ni danda'ama. Yaada kanatti waliin galaanis taphattoota 11 yeroo jalqabaa tokko filannoo jalqabaatiin qabatanii gara dirree seenan adda baafachaa jiru. Fakkeenyaaf taphoota darban hunduma gaafa laalte jijjiiramni hin jiru fakkeenyaaf goolee gaachuu dandeessa sarratti jechuu dandeessa miidhamni yoo jiraatin ala fakkeenyaaf murtoo jabaan isaan fudhatan miidhamaan Harry Maguire dhiheenyaa fagaatu iyyuu malee taphataa kana osoo inni miidhameen duraadha kan isaan teessoo jirratti buusuu eegalanii erga inni teessoo jirratti bu'eeti mootii taphattoonni Lautaro Martinez akkasumallee Varaan mootii akka carraa yoo hin jiraanne illee mootii jijjiiramee seenaa kan jiru Victor Lindelof illee Maguire caalaa fooyyee akka ta'e taphoota ittiin agarsiisaatii gaadne jiru kun Erik ten Hag jijjiirama isaa fidageessa kanarratti Cristiano Ronaldoon teessoo jirra gaafa taa'e fuula inni agarsiisu akkasumallee yeroo hunda akkaataa inni ittiin bocoqu osoo isa arganu garuu isa teessoo jirra kan isaan teessoo filatan taphata akka Ronaldo teessoo jirra taa'u teessoo mataan isaa qorumsa guddaadha. Garee keessatti wanta inni uumu jira namni hundi taphataan hundi isa dhaga'u barbaada taphatu nama Manchester United inni wajjin taphachaatiin jiru Ronaldo fakkeenya godhanneet guddannee warra jedhan. Taphata akka sanaa teessoo jirra kaa'u murtee cimaadha kan inni barbaadu isa teessoo jirra kaa'anii garuu tooftaa taphaa isaanii itti barbaadan Old Trafford keessa ijaaratiin jiru. Fakkeenyaaf taphoota lamaan jalqaba Manchester United Brighton and Hove Albion goolii 2-1 gaafa mo'atamuu fi akkasumallee Brentford immoo 4-0 gaafa mo'atamu Manchester United ammallee rakkoon isaa kan furamne Manchester United osoo hin taane Manchester United deeggame jechaati. Kan turame kubbaan miilaa ga'umsa yeroo irratti kan inni mul'atu ga'umsa yeroo qabduun siif haasa'amaa ga'umsa gadi bu'ennaan akkasuma wanta dirree keessatti mul'atu ni kanaaf sana boodatti garuu Erik ten Hag adeemsa keessa taphattoota ofii barba fakkeenyaaf
Tapos lamaan isaan jalqabaa irratti Cristiano Ronaldo dirree keessa turee jira akkasumallee Harry Maguire dirree keessa turee jira. Garuu jijjiirama fiduu wanta hin dandeenyeef taphattoota barbaadan gara dirree seenanii tooti jijjiirama fidaati kan isaan jiran. Kanaaf immoo kilaboota xiqqoo qofa irratti osoo hin taane kilaboota jajjaboo Manchester United hagoonaatti wajjin taphate haalaan. Fakkeenyaaf Erik ten Hag jalatti Manchester United Arsenal bara kana tapha tokko illee osoo hin mo'atamin Manchester Unitediif mo'atamee jira goolii 3-1. Liverpool goolii 1-0 mo'ataniiti jiru. Liverpool gaarii haa ta'uyyuu baatu malee darbii Lancashire seenan kilaboonni kunneen waliin qaban darbii maanchuu ancaalaa kilaboonni kunneen darbii akka darbiitti kilaboota laallamuu danda'anidha. Sababni isaa kubbaa miilaa England akkasumas Awurooppaa keessatti kilaboota maqaa guddaa qabanidha. Waliin mo'atamuu hin barbaada waan ta'eedhaaf kilaba kana mo'atee jira. Kana alatti mootii Tottenham Hotspur torbee darbe akkaataa kamiin United ani baroota dhiyoo keessa tapha ittiin kilaba jabaa akkasiin amansee daqiiqaa 90 guutuutti mo'ate hin agarre. Ergi ten Hagis ergan kilaba kan leenjisuu eegalee jedhan akka kanatti daqiiqaa jalqabaatti hanga daqiiqaa xumuraatitti tapha kana to'annee tooti carraawwan goolii hedduu uumne tooti kan itti mo'anne argeetiin beeku akka tapha kanaatti gammadee hin beeku jedhan. Kana akka jirutti ga'umsa kanaan dhufaniiti jiru. Tapha kaleessaatiin hanga Graham Potter toofta sana jiranitti United caalmaa taphaa fudhatee ture carraawwan goolii hedduu uumetii ture. Ragaa lakkoofsan jalqaba kaasati kan turre. Kanaaf United ke jijjiiramni jiraachuudha kan inni agarsiisu. Ammallee jijjiiramichi hin xumuramne tarii Erik ten Hag taphattoota ganna darbe sirnaan barbaadaa turan keessaan guyyaa xumuraatti Frankie de Jong wajjin maqaan isaa ka'aatii kan ture. Irra deddeebiidhaan taphataa isaan barbaadan keessaa isa tokkodha kan ture. Isa osoo argatanii jiru ta'eeti tarii filannoo lammaffaayyuu hin taane Casemiro kan isaan gara guyyaa xumurarra kan isaan Old Trafford gaatanii taphataa kana argachuun isaanii tarii Casemiro muuxannoo qabu nama gara fuulduraatti sirnaan kilabichitti madaqaa kan deemu ta'e irra caalatti United cimsuu akka danda'u ni eegama. Sababni isaa amma taphoota sadan afran darbanii walitti aansuutti filannoo jalqabaatiin fayyadamaa jiru. Liiga Awurooppaa akkasumas Premier League Englandin Erik ten Hag fayyadamaa kan isaan jiran. Taphataan kun jijjiirama fiduu akka danda'u agarsiisati kan jiru ta'u Everton wajjin taphataa cimaa taphichaa dhabuudhaaf filatamee ture. Tapha kaleessaatiin iyyuu garumsu goolii qabxii sadii akka dhabne qalbichaan gargaarte daqiiqaa xumuraatti haalli motiveeshinii jiru sana agartee haalli ittiin gammachuu ibsataatiin ture sun hangam taphataa murteessaa akka ta'e hanga daqiiqaa xumuraatitti Champions League Awurooppaatiin deddeebiidhaan Real Madrid wajjin shaampiyoonii yoo ta'u dirree keessatti akka taphattoonni abdii kutachuu hin qabne sirriitti beekan isaan haalli kana duratti mo'ataatiin tura waan jiruuf. Muuxannoon isaati amma taphataan kun taphataa umurii 30 irratti argamuudha. Muuxannoo Real Madrid mul'ama kilaba guddaa addunyaa kana taphataan kan taphachuu kan barbaadudha. Achi keessaa wanta milkeessuu danda'u hunda milkeeffatee muuxannoo qabu hunda sassaabatee walitti qabatee kan gara kana dhufe waan ta'eef irra caalatti amma kilabicha kan qindeessaatiin deeman gaafa ta'u irra caalatti United fooyyesuu akka danda'an ni agarra. Kana alatti mootii Manchester United taphoota mo'atu iyyuu malee kana duratti kubbaa bareedaa taphachuun baay'ee ulfaataadha kan ture. Amma taphoota muraasa irratti haa ta'u iyyuu malee United tapha to'attooti kubbaawwan babbareedaa akkaataa taphattoonni kilabichaatti taphachaatiin jiran tarii Erik ten Hag akkasumallee deeggartoonni Manchester United kan isaan barbaadan kanaadha. Ajax Amsterdam keessa kubbaa akkamii akka isaan taphatan aadaa warra Ajax yookaan warra Netherlands kan ta'e tapha akkasii amma Old Trafford fidaati kan isaan jiranii taphachuu fakkeenyaaf Newcastle United wajjin qixa haa xumuran iyyuu malee tapha sanaan ta'u baay'ee qalbii namaa hawwatudha kan ture tapha sana 0-0 haa xumuramu goolii galchuu dadhaban malee amma rakkoo jaba Manchester United sarara fuulduraati. United taphataa sarara fuulduraan qabu. Cristiano Ronaldo mataan isaa taphataa sarara fuulduraati miti. Ammallee taphattoonni kilabicha keessa jiran taphattoota sarara fuulduraati. Ronaldoon seenaa isaa keessatti goolii 700 haa galchuu iyyuu malee kilabootaa fi walii galatti immoo gooliiwwan 815 ol haa galchuu iyyuu malee walii galatti Ronaldoon taphataa sarara fuulduraati miti. Qarqara irraa ka'uudhaan taphataa goolii galchaa turedha. Adeemsa keessa immoo taphattoonni kilabni keessa taphatillee Real Madrid keessa goolii 400 galchuun taphattoonni isa duuba jiran taphattoota akkamittiin kubbaa mijeessanii kennuu danda'an akka ta'an Ozarraa kaastee taphattoota hedduu kaasuu dandeessa. Kroos Modric duuba isaatirraa warra turan jechuudha. Kanaan boodatti amma Manchester United sarara fuulduraa kanarratti hanqinaadha kan inni qabu. Amma Rashford sarara fuulduraa qabanii fayyadamu malee innis qarqarraa kan inni taphatu. Jadon Sancho mataan isaa Anthony Martial mataan isaa taphata sarara fuulduraa ta'ee taphachuu caalaa cinarraa gaafa qeetutti kubbaawwan penetrate godhee cabseetutti gaafa seenuu irra caalaatiin boqa bisaatiin gandu ture akkasumallee goolillee kan inni galchu naannoo qarqara penaaltii irraa gooliiwwan baay'ee inni galchaa ture kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf Manchester United taphata sarara fuulduraa irra caalatti tarii kan argatu osoo ta'ee fakkeenyaaf Edison Cavani Manchester United gallakkisuun dogoggora guddaadha yaadan gama kootinii sababni isaa taphataan kun kilaboota keessa Napoli, Paris Saint-Germain akkasumallee United keessatti taphataan kun taphata sarara fuulduraa isa sirriin lakkoofsa galtee taphachuu danda'u Cavani kan ture garuu taphataa kana gallakkisaniitii jiru. Tarii United kana caalatti osoo taphata sarara fuulduraa argatee caalatti fooyya'uu akka danda'u fi ammallee Erik ten Hag kilabichi fooyyessuu akka danda'an taphoonni kana dura ittiin dabarsan sanaaf ragaa ta'uu ni danda'u. Garuu kilaboota jajjaboo liigichaati kan jedhaman kanarraa qabxiin isaan argatan United keessa dhugumatti Erik ten Hag jijjiirama fidaatiin akka jiranii fi murtee olaanaa dabarsuu kan danda'an immoo
isaan akka ta'e Cristiano Ronaldo irratti agarsiisaniiti jiru jechuun danda'ama. Olaantummaa magaalaa Manchester United irraa fudhatamu malee Manchester City dha. Kana deebisuun baay'ee ulfaata ammas taanaan. Gareen Guardiola ijaaran jabaa waan ta'eef jechuudha. Kanas ta'ee san Ronaldo teessoo jiratti gadi buusuun Manchester United ni miidhamoo ni fayyada kan jedhu. Miirri Ronaldo tapha Tottenham Hotspur san irratti mul'ise. Angilii lamaanaan hubadhaa maani garmish. Ga'umsi Ronaldo akkuma jirutti ta'ee Angilii lamaanaan hubadha. Maaliif oonaan jette Ronaldoon taphataa akkamiiti? Taphataa umrii isaa hanga arginu hanga kubbaa miilaa laalletiin argarre taphateen quufne goolii galche yeroo hunda hangarii dirree keessa seenee taphachuu qabu. Miira injifannootiin guutame kan qabudha taphataan kun. Man beeku ani waan akkas ta'eef gaafasiif. Tottenham Hotspur garee jabaadha. Qabxiin Manchester United gaafas milkeeffate kabaja Ronaldooti oli. Xiinxaltoonni kubbaa miilaatillee kan kaasan kanuma seenee qaama seenaa sanii osoo hin ta'e wantoota jedhanirraa ka'eeti. Lammaffaa immoo waadaa Erik ten Hag mataan isaanii galaniif qaama karoora kiyya Manchester United keessatti hidhanii akkas godhuun isaanii irra deddeebiidhaan gara teessoo jiratti gadi buusuun isaanii jalqabarraa illee seenee immoo hojiin hojjetaatiin ture gaarii moti gadi bu'eetiin jira. Onnee isaa qofatu jira amma Ronaldo jechuu dandeessa. Seenaan inni hojjeta jajjaboodha. Deeggartoonni inni qabu jajjaboodha baay'ee. Ronaldoon dhiibban inni uumu dirree keessa gaafa jiru garuu oonyu dhabda. Dos Santos dhabuu dandeessa gaafa Ronaldoon dirree keessa jiru. Taphataa sarara qarqara fuulduratti irratti taphatu waan ta'eef taphattoota kanneen akka Jadon Sancho dhabuu dandeessa gaafa Ronaldoon dirree keessa seena. Garaa taphattoota dargaggeeyyii ga'umsa qaban baasanii Manchester United fayyaduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Dogoggorri isaanii guddaan anaaf Ten Hag gaafuma jijjiirraa gannaa sanaan osoo Ronaldoodhaaf kan ribanaa ta'ee jiraate osoo gara kilaboota biroo deemee jiraate wantoonni miidhaman amma kana wajji wal qabatanii tasgabbiin jiraachuu baachuu danda'u. Taphattoonni hedduun kilabicha keessa jiran fakkeenya keenya Ronaldoon jechaati kan isaan turanii even Ronaldo cinaa dhaabbatanii deeggartoonni isa deeggaran jiraachuudha kan isaan malan waan ta'eef iyyuu kanas ta'e san garuu dhimmoota kanneen hunda furanii wantoonni kun hundi turanii kaleessa tapha Chelsea wajjin ture sanii qabxii akkasii argachuun isaanii gara fuulduraatiif illee kilabicha akka tarkaanfachuu danda'u wantoota agarsiisan keessaa. Rakkoon Cristiano Ronaldo tapha darbeen qofa yookaan taphattoota nama qofa irratti kan eegalee miti. Taphni ganni keessa yeroo United qophaatiin turetti Cristiano Ronaldoon kilabicha bahuu akka barbaadu irra deddeebiidhaan kilabicha wajjin shaakalaatiin akka ture dhimma maatiin qabadheetoti kilabicha wajjin shaakalaatiin ture Cristiano Ronaldo. Kun immoo kilabichatti hin amanne kilabicha wajjin tureetooti hoon ture wanta barbaadu milkeessuu hin danda'u. Kilaba guddaa Champions League Europa irratti hirmaatu akkasumallee waan jedhaaf morkachuu barbaadu fan taphadhaa jedheetu ture. Kun immoo United bahuu akka barbaadu Ronaldoon ifumatti maati kan inni ture garuu sun hin milkoofne garuu kilaboonni inni taphachuuf barbaadu eenyutu Ronaldo barbaachaa ture. Chelsea Thomas Tuchel Ronaldo hin barbaadu dhani jiru. Bayern Munich wajjin ka'aa ture Oliver Kahn Ronaldo hin barbaadu tapha keenyaaf hin ta'u dhani ture. Amma kilaboonni jajjaboo Ronaldo barbaadan hin turre. Napoli wajjinis maqaan isaa ka'aa ture Atletico wajjin maqaa isaa ka'aa ture. Inuma Diego Simeone kana wal qabsee kun waan sobaati. Fakkeenyaaf leenjisaa Atletico Madrid ta'ee Real Madrid gonkumaa leenjisuu hin danda'u. Ronaldoonis taphataa Madrid ta'ee Atleticoaf taphachuu hin barbaadu gonkumaa. Kun oduu sobaa ture. Ta'ee dhameetoti kan uumame dhani ture Diego Simeone. Kanaaf amma rakkoon Erik ten Hag qofa akka Ronaldoon umurii kanatti tooftaa tapha isaaniif akka hin taane hin beeku san dhugaa dubbachuuf. Dhugumaan Ronaldo daqiiqaa 90 guutuu jalqabarra fayyadamtootiin taphachiisuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Taphoota akka liiga Awuroopaatti garuu fayyadamaatii jiru. Piriimiyer liigii irratti garuu taphattoota akkasii fayyadamu. Amma umuriin Ronaldo ji'oota muraasa booda 38 kan guutu. Taphataan kun immoo amma Jadon Sancho akkasumallee qarqara kan Santos gaafa kaastu isaan duubatti deebi'anii tootii saffisaan kubbaa warra sarara isaallee gargaaruu kan danda'u. Ronaldoon garuu sana gochuu danda'a. Dhiibbawwan Santos uummatiin ture duratti kaasaatiin ture sana jechuudha. Garuu Ronaldoon kana duubatti deebi'ee gochuu danda'a. Kana dura godhaa ture ammattiin. Amma Ronaldo duris taanaan dhugaa dubbachuuf taanaan taphataa duubatti deebisu taphataa tootu sarara gargaaruu miti jedhee yaadaan gama kootiin kubbaa dhiibbawwan uumuudhaan. Amma wanti guddaan amanamuu qabu kubbaa miilaa olmaan beeku dhugaa dubbachuuf. Seenaa kubbaa miilaa addunyaa kanaa keessatti Cristiano Ronaldo namni kubbaa miilaa jaalatu ni jibba jedheetu yaadoon. Garuu amma Ronaldo duriiti miti. Erik ten Hag garee haaraa ijaaraa jiru. Amalli Ronaldo dhuguma onnee isaa durii santu jira malee ga'umsi Ronaldo bakka sana hin jiru. Sababni isaa ganna darbee kilabicha wajjin shaakalaatiin hin turre ganna shaakaluun baay'ee hiikaa guddaa qaba. Marcus Rashford bara kana kan bara darbee caalaa fooyya'aadha. Sababni isaa maal jedhe bara kana ganna darbee sirnaan garicha wajjin shaakala guutuu taasisee jedhee jira. Ammam fooyyeensa taphachaaf gahee akka baate gaafa hin dubbatu jechuudha. Kanaaf garee wajjin hin qindaa'uun kanatti Ronaldoon gaafa tapha michooma Rayo Vallecano wajjin Old Trafford taphatan kilabicha garee galaksee erga jijjiirame ba'ee
garcha galaksii ofiisaatiif gara manaa deemee jira. Tottenham irratti immoo kana dabalee jira. Jijjiiranii tooti sisseessisaa naan gaafa daqiiqaa xumurarra lakkiin seenuu naan jedheedhaan Erik ten Hag. Kana jechuun immoo Ronaldoon ammas onneen isaa bakka durii jira malee ga'umsaa bakka sana hin jiru kabajaafan dursa kennaadha Ronaldoon. Kubbaa miilaa keessa namni kamiyyuu Ronaldoon kabajaa garuu amma dhuguma dubbachuudhaan akka nama tokkotti Ronaldoon osoo yaada kennaa jetteeti aan Ronaldoon yaada sirrii waan sirrii godhee irraa jedhatuuti yaaduun. Sababni isaa guddattoonni maal isarraa baratu? Taphataan tokko qaama kilabiiti kubbaa miilaa mooyuuti hojii gareeti waan ta'eef yookaan ispoortii gareeti waan ta'eef sana kabajuun dirqamaadha kan ture garuu Ronaldoon miira isaatiin al tokko tokko miirri waan akkasii nama hojiisaa jedheeti jira garuu kanas ta'e sana taphattoonni Manchester United duraanii fakkeenyaaf Gary Neville yeroo qaban irratti duulaniiru. Fakkeenyaaf dhuguma kubbaa miilaa olmaan beektu kanatu jettee. Gary Neville waan bakka Ronaldo fi Manchester United amma adda bahuu qabu bakka waancaa addunyaa tiin booda waan walitti dhiibannatti hin fakkaatu jira Gary Neville amma Ronaldo ne waa guddaa hojjetee jira garuu haala kanaan ta'uu hin qabu jira Roy Keane immoo tarii inni bara darbe Manchester United garee dadhabaa sana keessatti goolii hedduu galchuudhaan taphataa xumuree harka qabatee Ronaldo al tokko mirri immoo akkas nama gochuu qaba sana hubatamuu fi qaba Ronaldoodhaaf jedhee jira. Garuu Ronaldo amma deebi'eetuuti Manchester United fi ni taphataa kan jedhu guutummaatti amaneetuuti dubbachuu danda'u jechuudha. Roy Keane Ronaldo harka qabatee jira kanatti Rio Ferdinand immoo wanti kun marii barbaada dhimma marii barbaaduudha. Jedheeti jira Ronaldoon hubatamuu qaba jedheeti jira innis garuu tarii amma adeemsa kana Ronaldoon dhuguma hojii fakkeenyummaa qabu hin hojjenne dhugaa dubbachuuf taananii garuu inni waan sana caalaa gochisaa sana caalaa dhiifamallee hin gaafanne garuu aariidhaan kanan akkas waan sana raawwadhe. Tapha Chelsea kanaaf garichaan ala ta'eetiin ture Girmish. Taphattoota iddoo dirree shaagala Carrington gahan keessaa kan gaya Ronaldo garicha wajjin himate kan shaagale dhuunfaa isaati kan inni shaagale. Garee umurii 21 godis wanda jedhamu jira. Hangam taphataaf na ajaa'iba baay'ee. Onneen injifannoodhaaf inni qabu yeroo hunda kubbaa taphateen umriin isaa deemeetiin jira ga'umsa dargaggummaa saniin gara wantoota isa gochaatiin hin jiru. Garee biyyaalessa Portugal keessatti illee hojiin kun irraa mul'ataatiin jira Girmish ga'umsa duraa irratti argamu baachuun isaa kun. Fernando Santos leenjisaan garee biyyaalessa Portugal osuma jennu Spain gaafa hubatame waancaa Nations League Eurooppaan xumura osoo hin gahin gaafa hafan ani akka sababaatti naman kaasu keessaa Cristiano Ronaldoon qabxiin kilabichaa garichaa baduu isaatiif Ronaldo isa tokkodha. Dirree keessatti gaafa dirree seenes Ronaldoon amalli hin agarsiisu hin aaraa dirree keessa gaafa sana mootii garee irratti miira garratti wanti uumtu ni jira. Amma Ronaldoon dhuguma dubbachuudhaaf dadhabaa akka jiru bara kana mootii isa wajjin haalli carraanis hin jirtu jechuudha. Carraawwan goolii ta'uu danda'an argatee faatti osoo hin fayyadamin kan inni hafu kun mootii hojii gannaarraa yookaan mootii sirnaan qophaa'urraa kan dhufudha. Ronaldoon dhugumatti seenaa kubbaa miilaa addunyaa kana keessatti namni akka isaatiif taphataa kubbaa miilaa nama ta'uu barbaaduudhaa fi namni akka Ronaldo fakkeenya ta'u hin jiru gara fuulduraatti illee warra darbaniif warra dhufanis warra fakkeenya ta'uu danda'u keessa Cristiano Ronaldo nama jalqabaati. Fakkeenyaaf Carlos Tevez maal jedha Manchester United keessatti kan wajjin taphatan ana guyyaa tokko jedhe iddoo shaakalaa isa durseetu man qaqqabadhee tanan baay'ee sa'aatii shaakalarra dursitan iddoo shaakalaa deemedha. Ammas gaafa achi Ronaldo achi jira jedhe. Achi bulaa. Achi jira jedhe. Amma taphataan kun gama qophiitiin guddatootaaf fakkeenya ta'uu akka danda'u fi nama kamiif fakkeenya ta'uu akka danda'u agarsiisuu garuu akkuma dura kaase kubbaa miilaa oolmaan beektu. Gaafa ga'umsi gaarii ta'e sitti fayyadamti gaafa gaarii hin taane immoo kan si caalaniin bakka buustu waan ta'eedhaaf Ronaldo nama haalli inni irra jiru haala kanarratti jechuun danda'ama garuu ammas taanaa Manchester United Ronaldoon tarii amma Ronaldo wanti itti gaabbuu danda'u keessaatii gara Old Trafford osoo hin deebi'uu baadhee waan jiru akka fakkaatu hundumaa fuyyooti waa'ee Ronaldo kanuma haa xumuruuti kaleessa tapha kaleessaatiin United oduu gaarii ta'uu kan dandeenye akkasumas Dirishoo oduu gaarii ta'uu kan dandeenye Rafael Varane daqiiqaa 60 irratti miidhama isa mudateen dirree dhaabee jira bu'aa dirree dhaabee iddoo kufeeti ka'uu dideetooti kaameraan akka isa agarreef illee hidhannoo isaatiin fuula isaa uffiseeti kan inni bu'aatiin ture Rafael Varane kan inni bu'aatiin ture waancaan addunyaa mootii yeroo ji'a tokkoon guuneedha kanaaf garee biyyaalessa Firaansiif carraan filatamu isaa baay'ee dhiphaadha sababni isaa miidhamni jabaan akka sarara mudate kan arguu dandeessu tapha sanaan gara dirree deebisu taphachuudhaaf hin dandeenye imimmaan isaatiillee yookaan bu'aatiin aggaatanne ture miirri taphatichaallee sanaaf agarsiisu gaariidha kun mootii garee biyyaalessa Firaansi akka inni Golo Kantee fa'aa miidhamaan dhabeef akkasumallee Pool Pogban immoo amma shakkii keessa jiru kana murteessoo ta'an dhabuun Didier Dirishoo fi garee biyyaalessa Firaansi waancaa addunyaa irratti qoramuu akka danda'an shaampiyoonii addunyaa ta'aniif qormaata biraa isaan eeggatudha.
waa'ee Stamford Bridge tapha kaleessa Chelsea Manchester United tokko qixaan xumurame kan maayaa xumuruti gara odeeffannoowwan kanneen birootitti hada burgaggawaafsineetutti kaleessa Nottingham Forest taphoota 9 booda Liverpool mo'achuudhaan gara injifannootti deebi'ee jira. Liverpool tapha kana Manchester City eegamoo ateen booda morkii kana kan inni taasise dhiifama West Ham eegamoo ateen booda taphoota lama walitti aansee eega injifateen booda tapha kana kan inni taphate Nottingham Forest wajjini Nottingham Forest sadarkaa xumuraa liigichaa irra ta'uudhaan kan isaan Liverpool wajjin taphatanii daqiiqaawwan boqonnaa deebitiin gooliin taphataan Nottingham Forest duraan Liverpooliif taphachaatiin ture galchee gareen Jurgen Klopp qabxii 3 barbaadu akka dhabu taasiseetiin jira. Nottingham Forestiif garuu injifannoon kaleessaa kun injifannoodha ol jechuun ni danda'ama. Sadarkaan isaan irra turan qabxiin isaan liigichaan galmeessaatiin turan gadi aana waan ta'eef. Liverpool mo'achuu mataan isaanii gammachuu biraa uumuu danda'a. Kanaalatti immoo ta'uu sagalan darban osoo mo'atiin gara Steve Cooper imalaati ture. Kanaaf qabxii isaan argatan caalaa Liverpool mo'achuu mataan isaa. Liverpool immoo torba darbe Manchester City mo'atee garee dhufee. Garee mo'atee dhufeedha waan ta'eedhaaf kaleessa Awweeniin daqiiqaa 55 farlammii Naajeeriyaa kun bara 2021 tapha takkitti Liverpool osoo hin taphatiin Liverpool gallakkiseetii ture. Taphataa Liverpool duraanitti kan ture. Kaleessa garuu isaan irratti goolii galchuudhaan qabxii isaan dhabsiseetii jira. Liverpool bara dorgommii kana Premier League England dirree fitin tapha takkitti illee osoo mo'atiin imalaa jira kun immoo Riikaardi gadi aanaa Jurgen Klopp durfuma Liverpool amma taphoota 11 taphatee qabxii 16 sadarkaa 7ffaa irratti argama. Kun immoo dursaa liigichaa Arsenal tapha tokko isaa gadi taphateen yookaan tapha 10 Arsenal kan taphate qabxii 11 sarraa fagaatee akka argamu taasisee jira. Kanaaf Jurgen Klopp dursanii tuma tapha Manchester City duraayyuu nuti amma morkii waancaa keessa jiru jechuudhaan dubbachuun isaanii kan yaadatamu garuu kama Liverpooliin kaleessa Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk carraawwan gaggaarii argatanii garuu gooliigaa Nottingham Forest Dean Hendersonin jalaa kan deebi'an yaaliiwwan eegaman keessatti Jurgen Klopp irraman keessaati. Jurgen Klopp taphichaan booda yaadni isaan kennan eenyumaa kumachuu hin dandeenyu mataa keenya yoo ta'e malee jechuudhaan taphichaan akka gaddan himaniitii jiru. Kanatti tapha biraatiin Manchester City Etihaditti goolii 3-1 Brighton Hove Albion mo'atee jira. Erling Braut Haaland kaleessas goolii 2 galchee jira. Daqiiqaa 22ffaa irratti taphaan 43ffaa irratti immoo peenaaltiidhaan galcheetii jira. Kanalatti immoo Kevin De Bruyne daqiiqaa 75ffaa irratti baay'ee hawwatu ture. Kevin De Bruyne gaafumaate Kevin De Bruyne jettu dhaggeeffattoonni keenya gooliiwwan isaa laalan tariitii goolii kana laalin goolii Kevin De Bruyne galu imagine godhi kaasaan adda baay'ee dhankaleessaa immoo keessattuu ajaa'iba bara kana speeshaalistii assistii ta'eetiin jira taphataan kun gooliin inni galchu garuu hundi isaanii kwaalitii gooliiwwan kwaalitii ta'anii fageenya irraa galcha haalli inni ittiin kubbaan sun zuurtee kiyyoo keessa buutus adda. Jabanas joo keessa taphattoota sarara gidduu keessatti mul'atan keessaati lammiin Beeljiyeem umurii 30 irratti argamu Kevin De Bruyne isa tokkodha. Kubbaa Bernardo Silva mijeessee kennee dhabaa kan inni gara gooltii jire Riyad Mahrez gama Manchester Cityin carraa bareedduu argatee garuu osoo hin fayyadamin hafeeti jira. Phil Foden bakka buusanii jiru. Pep Guardiola taphichaanii Leandro Trossard immoo daqiiqaa 53ffaa irratti taphataa goolii galcheedha warra Brighton fi haa ta'uti garuu Brighton Roberto Di Zerbi jalatti taphoota Premier League England shanan darban osoo mo'atiin imalaatee jiru. Imala Graham Potter itti fufsiisuu hin dandeenye Roberto Di Zerbi lammiin Italy kuni walumaa galatti Erling Braut Haaland bara dorgommii kana taphoota Premier League England 11 goolii 17 galchee jira. Taphoottan 12 darban Etihaditti taphatanii moo'ee taphoota shaniin gooliiwwan 12 galchee jira. Erling Haaland tarii kanas ta'e san garuu kana booda iyyuu taphoota afaan irratti haatirii kana hojjetu yoo ta'e Erling Haaland Riikaardi Lionel Messi bara dorgommii 2012 gooliiwwan 91 bara dorgommii tokkotti. Ati Riikaardi Premier Leagueidhaan Mo Salah gooliiwwan 32 galchuu akka bira darbu amante. Shakkii tokko malee akka muru nan beeka. Nana manas kanatti tarii miidhamni addaa kan isa mudate yoo ta'e garuu kana alatti immoo isaaf carraa gaarii ta'uu kan danda'u waancaa addunyaatiin taphattoonni biroo dadhabanii gaafa isaan dhufan Norway waancaa addunyaatti ni hirmaattu waan ta'eedhaaf kun carraa biraa Erling Braut Haaland fi Pep Guardiola ta'uu danda'a. Gareen Pep Guardiola gooliiwwan galchee gareen qufne baay'ee akka Bayern Munich kilaboonni tokko bar goolii galchanii qabxii isaanii eegsifatanii. Garee Manchester City amma singalchaa garee goolii galchee kana keessa immoo Haaland jiraachuun isaa taphoonni Carabao taphoonni FA Cup Premier League Champions League dhaan imalli Cityin taasisu Riikaardi Leo Messi san tarii akka ta'u. Dhaanam Manchester irraa kan eegu waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa taphataa akka Haaland qabattee ammas waa'ee Champions League dharraa ta'uu ta'e gaafii biraa ta'uu danda'a waan ta'eef. Waancaan Champions League keessa dheessa jechaanii turan deeggartoonni Liverpool gaafa waliin morkataatiin turanii. Hundumaaf yooti kaleessa 3-1 Manchester City Brighton mo'atee jira ta'uu biraatiin Frank Lampardin kan leenjoo Everton gara injifannoo taphatti deebi'ee 3-0 Crystal Palace mo'atee jira Calvert Lewin akkasumallee Anthony Gordon fi
Maakneel taphatoo goolwwan sadan Evertoniif galchanidha. Everton amma qabxii 13 gara sadarkaa 11ffaatti Crystal Palace mootii qabxii 13 sadarkaa 12ffaa jira. Everton bara darbe Premier League England turmaata gaafa argatu ji'a caamsaa keessa goolii 3-2 Crystal Palace mootii kan dure kan turmaata Premier League England mirkaneeffate. Kaleessa illee Frank Lampard dhibbuu keessa yeroo turanitti goolii 3-0dhaan Goodison Parkitti mo'achuudhaan gaggeessaniiti jiru. Premier League England kun irratti taphootanii keessummeessaa Aston Villa Brentford wajjin akkasumas Leeds United Fulham wajjin Southampton dursaa liigichaa St Mirren Arsenal inni keessummeessa tapha kanaatiin gama Arsenal Alexander Zinchenko'n miidhama saatirraa taphu shambuudha gardireetiin deebaadhaaf kan eegamu Bukayo Saakaan immoo mudhama salphaa qabu innis ni taphataadhaaf kan eegamu. Kanatu Wolverhampton Leicester City wajjin Tottenham Hotspur Newcastle United wajjiitiin ni taphatu. Taphoonni Tottenham fi kan Newcastle alatti taphoonni hundumsaantu sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan kan Arsenal taphatee kan dabalatee kan taphatamu. Taphni Tottenham fi Newcastle immoo sa'aatii 12 walakkaa irraa eegaluudhaan kan taphatamu ni ta'a. Garuu odeeffannoowwan biroositti gaggabaabsanii osoo hin darbin Valverde La Liga Spain goolii ja'affaa galchi jira. Eric Lamela immoo goolii takkitti Sevilla mo'atamu jala Himbararra galchi jira. Real Madrid taphoota La Liga Spain 11 darban keessaa 10 mo'ateetii jira. Taphaatiin Rayo Vallecanoon 5-1 Cadiz yoo mo'atu Real Valladolid 1-0 Real Sociedad Valenciaan 2-1 Mallorcaadhaan mo'atamee jira. Valenciaadhaaf Edinson Cavani ammas goolii galchee jira. Goolii afuraffaa sa'aatii La Liga Spain kanaan kan inni galchee har'a mo'iti. Barcelonaan Camp Nou Athletic Bilbao halkan sa'aatii 4tti ni keessummeessaa Serie Italiitiin mo'iti. Galboonni magaalaa Milan milkaanii jiru AC Milan San Sirotti goolii 4-1 Monza uumatu Brahim Diaz goolii wal lama galchee jira. Akkasumallee Divo Corrigan Liverpool irraa gara Milaanoo malee goolii tokko yoo galchu Rafael Leao'n goolii tokko dabalee jira. Fiorentina wajjin kan taphate Stadio Artemio Franchetti Inter Milanis goolii 4-3 Fiorentina mo'atee deebi'ee jira. Nicolo Barella akkasumallee Lautaro Martinez immoo goolii lama galchee jira. Henrik Mkhitaryan immoo goolii takkitti dabaleetii jira. Tapha biraatiin Salernitana 1-0 Spezia mo'atee jira. Serie Italy kanaatiin tapha cimaa torban kanaatiin har'a Roman Stadio Olimpicotti Napoli garee Luciano Spalletti dursaa liigichaa kan keessumeessu tapha hawwiidhaan eegamu keessaa